Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Qiddoo YouTube jalatti kan argamuuf kan jirtan jecha akkasuma lammiiwwan koo subscribe like gochuun na jajjabeessaa isiniin jecha egaa ililliin abdiidhaan jechuudha jalqaba irratti nan deemaa ani mana kana keessa taa'uu hin barbaadu ati dubartii narraa dhoowwuu hin dandeenye guyyaan qalabatii keenya ati ofirraa dhoowwuu dadhabuudhaan kan darbe kanaafiyyuu ani mana kana keessa hin taa'u mana biraa yoo naa kireessitee kan inni si faana jiraadhu jetteen jechuudha. Innis kana irratti inni nan si gorsee inni nan si jechaa ture suni eessa dhaqee eessa seenee akkamittiin akkana jechuu dandeessee namni qee kana dhufee jira namni si gorsaa oole malee dhugumaanii lilliitu yaada sammuu ishee keessaa kana baasee kana dubbata jedhee itti iyyaadu jedhe jechuudha. Kana irratti isheenis ani yeroo hundumayyuu ifatamaa akkasumas immoo hiyyawwa caccaqee hin barbaadu yoo of dandeessetta ta'e mana naaf kireessi yoo immoo lakki jetteetta ta'e ani nan deema bakkeen jiraadhee iddoo sanatti nama beekuudhaanis karaa isaanis na dubbisuu dandeessaa yoo barbaadde na faana deemuu barbaadde immoo deemuu dandeessa jetteen jechuudha. Yeroo kana keessatti abdiin ta'uu hin qabu akkasii ol deebi'iitii inaasofna jennaan lakkee ani waan ani si baane ol deebi'ee haasa'u tokkollee hin qabu hodhu qulfii kee kanaafiyyuu shaanxaa koo fudhadheen baa jetteen jechuudha. Shaanxaa fudhattee waan baatu tokkollee hin qabdu bakka eessayyuu hin deemtu itti yaadii itti walii yaannaan na jaalattamoo nan jaalattu yennaan sin jaaladha garuu immoo ati erga dadhabaa taatetta ta'e erga dubartiin si mo'atte akkam gochuun danda'a ree jetteen jechuudha. Asirratti egaa dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin abdiin hojjetes dogoggoradha jechuudha. Itti yaadeetuma waan hojjete fakkaata guyyaa qalabatii sana jechuudha maleedhaa namni akka jedhaanii qalabatii namaa kaa jedhee jechuudhaan itti yaadusii jechuudha. Haa ta'uyyuu maleedhaa mucayyoommoo kanarraadhaan kan ka'e bakka akkamittiidhaan jiraadha jechuurraatiin kan ka'e akkasumas immoo dubartiin kuni ani abdiidhaan nan jaaladha akkasumas immoo ati dhiira miti jetteenii ifachaa turte ittiin lollolaa turte jechuudha jecha daddarbachaa turte isa kanaafi itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Otumallee qalabatee harkaa fuuteellee keeyyatteettillee ta'ee jireenyi koo boruu akkamiin ta'a mana kana keessatti jettee waan itti yaaddeefidha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa osuma akkasitti ankotto ol deebi'i isin jedheera ol deebi'ii osuma jechaa jiru jechuudhaan waliin deebi'uu asuma dhaabbannee haasofnaa kottuti asuma dhaabadhuutii natti haasa'e jetteen jechuudha. Sababiin isaayyuu kaameeraa haala keeyyatti waan ta'eef mana keessa miti waan ta'eef abdiin immoo kaameeraa hin argine waan ta'eedhaaf jechuudha. Sanaa booddee gaafa ishiin ol seentu innis wajjiniin ol seenee amma namni mana kana keessaa bahutti natti balbala saattee ol ina seenini kanaafiyyuu balbala kee immoo sii qollofee nan adeema jetteen jechuudha. Kanarratti inni dhiisee bahee jechuudha. Egaayyuu ergasii immoo har'a jechuudha kan inni arge viidiyoo ajaa'ibaa jechuudha. Saaliikaa dubartiin jedhamtu kun jechuudha. Yeroo darbee waan hin taane hojjadhe guyyaa qalabatii abdii fi ililliin balleesse kanaafiyyuu dhiifama narraa ta'aati ishiidhaanis dhiifama nan gaafadha jette jechuudha. Nuti waan dhiifama sirraa taanu tokkollee hin qabnu jechuudha. Nuti ammannuma sin nu yaaddan jechuudha. Akkuma itti nu yaaddu warumti viidiyoo hojjettan kun jechuudha. Nasinum bichaatu beekamu nutis meen beenna sirritti hin beenna cuunfinee jechuudha hojii keessan daba keessan jechuudha. Kanarratti egaa waamte jechuudha. Lilliidhaan yeroo kana keessatti yeroo ishiin dhuftutti maal jetta jennaan seenii taa'i jennaan lakkii asumatti dhaabadheetuma natti durumuu har'adha kanati na waamtee na teessistu hin taa'u jennaan gadi taa'i jetteen jechuudha. Teessu malee jetteeni sanaa booda egaa ishiin hin teesse jechuudha. Yeroo ishiin teessutti yeroo darbe gaa'ii guyyaa qalabatii keetii anatu balleessee dhiifama naa godhii jetteen jechuudha. Kan maaliif dhiifama sii godha erga balleessitee akka barbaadde gootee booddee dhiifama natti na gaafattu kan maaliiti gaafa ishiin jettuuni bakka balleesseera namni balleessa waan ta'eef dhiifama jetteen jechuudha.
qalabatii siif haa godhatu jetteen lakkii anatti waan nuti godhatuuf tokkollee hin qabu mana soo ta'e si'iseen deemaa sumatti sitti haa godhatu akkasumas immoo ati shira garaagaraa in hojjatta ani immoo shira garaagaraa xaxuu hin beeku har'as in hojjenne borus in hojjedhu jetteen jechuudha waan akkasii miti ani osoon abdii barbaadeera ta'e dura ture amma miti garuu kanaaf iyyuu ati waan akkasii yaadiniiti nagaadhaanii akkasiniidhaanii qalabatii keessan walitti keeyyattanii si waliidhaan jiraattaniidha qofadhani kan hin barbaadu gammachuu keessan barbaada jetteen jechuudha kana irratti lakki waan takkanaa hin jiru bakka waan takkanaa tokkollee hin jiru ati akka dhiiraa goggodhattee lolaanii turte akkasumas immoo inni dhiiramtu jetteetta kanaaf iyyuu hin barbaadda waan ta'eef atumtitti eerumi jetteen jechuudha lakki ta'uu hin qabu jetteen jechuudha achi booddee anuu sin araarseen bakka qalabatii keessanis waliin keeyyattu yoo barbaaddan immoo anatiyyuu dhaabatee sin eerumsiisa wasin fuusisa guyyaa qalabatii keessan immoo anatu keekii sin hojjete seera qabeessan akka bareedutti akka ajaa'ibaatti walitti akkasiin qalabatii godhattanii taasisa jettee jechuudha kana irratti egaa osuma haasawaa jiranii osuma haasaa isaanii hin xumuriin jechuudha kaateetu qo'inda'uun qo'inaamna jettee jechuudha kaatee jechuudha kan juusii dura burcuqqootti naqxee qopheeffattee shirashii kan itti hidhattee jechuudha fuutee gaafa ishiin kennuudhaaf jettu lakki hin barbaadu jettee jechuudha yeroo kanatti hin barbaadu ishiin jettu dhufoodhuma naamna jettee jechuudha ishiinis fudhattee jechuudha achittan baay'ee dhuman ishii tuffadhe jechuudha lilli kana yookiin immoo ililli kana jechuudha qo'i fakkeenyaaf jechuudha nama shira hojjetu akkasumas illee abdiidhaan qoricha to'ati jirtu kan inni hubaasanii jennaan anatu si hubaase jechaanii tureyyuu jechuudha inni kinoo akka kanaatti fudhattee of ishiitidhaaf yeroo sanas ofuma ishiitii otoo inni bira hin jiraatin kan ishiin nyaatte jechuudha ruusii fi waan ta'e nama maal jedhan ammas immoo samti kan bira jiru garuu dubartii kana ishiin hodhu jetteeni juusii itti waan ta'e nattee dhuguun malee itti kennite achi booddee fudhattee uunatti jechuudha ofishiitti teessee jechuudha warri simbira hin jirreyyuu warri fagoo jiraniyyuu lakki namoota kanarraa fagaadhaa achi mana sana keessaa baa iddoo biraa kireeffadhaa otoo isin hin jechaa jiranuu jechuudha yeroo garaa keessan dadhabdanii jechuudha fudhattanii dhuddanii nyaattanii jettanii achi booddee jechuudha akkana baatanii dhukkubsattanii qaamesin maalidha namni waan ta'eef namni immoo sinii gadda bakka garaa waliif gaddu garaa waliif yaadu nuuf kenneera waan ta'eef jechuudha gaamma qoy atama uratte ishiin silaa qoricha sitti gochaa jirti akka abdii jibbitu akka abdii kana gargar baatan ishiin abdii barbaaddu kun dullattiin jechuudha jireenya kan dhabdee barri ishii kan itti dhume kana miskiina barbaadaa jirti jechuudha ati maalidhaaf kan harkaa fuutee dhuddeetu jechuudha mucayyoon kun jechuudha miskiina fakkaatti malee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo qabdi jechuudha kana dura qarshii harkaa fudhattee ishee harkaa jechuudha mana baay'eetti kireeffadhu ishiin jenna jaalala qabda taanaan jechuudha abdiidhaaf jaalala qabda taanaan tokkoffaa maaliif qarshiin bitamta maaliif qarshii harkaa fuuta dubartiin kun immoo akkasitti naaffitu ni beekta maaliif harkaa juusii fuutee dhudda jechuudha ishiin itti gootee qopheessitee tola fasii keessee hodhu dhugisiin jetti yookiin immoo jalqaba irratti dhugiitii jettuuni dhugiitii anis nan dhugan jettuuni yoollee dhugillee naan jetteettillee ta'e anarratti kan hojjanna jedhanii meesaammee shira isaanii xaxu waan ta'eef haala kanaadhaan sinii qopheessinee sitti kennu jechuudha isheenaa dhuddeemmoo xaaxaan kan eenyuuti ishee harkaa fuutee nyaatiin mana sana hin deemin siin jedhee jechuudha akkasumas illee asillee baanee illee kireeffachuu qabna jettanii kinoo wal fixaa jirtu jechuudha safaana jechuudha egaa ishiin kun akka taala ishee mijeeffachaa jirti mana kana keessaa illee hin baatu yoo barbaaddee mana kana anuusii dhiiseen si baa jettiin jechuudha inni sobdimee mana kana natu dhiisee si baa ati mana lachuu keessa boontee jiraatta akka barbaaddeetti jennaan jechuudha gowwaa akka hin jettee jechuudha baqqaayii dhaqiitii ati abdiidhaanii qalabatiitti godhadhu jedhiini nuti edda gaafa sanaati wanti waan akkasii haasofni hin jiru wal lolchiiftee deemte waan ta'eef atiyyuu dhaqiitii akkas jedhiin abdiidhaan akka inni qalabatinatti keeyyatutti jennaan isa anatu hojjeta jetteen anatu godhaa anatu kana taasisaa jetteen jechuudha ani immoo nyinnati nama tokko tokkomeef baay'ee dhumna ajaa'iba jechuudha inde
baay'eedhumna ajaa'iba jechuudha. Fakkeenyaaf ati mana sana keessaayyuu ba'uyyuu barbaadde teessiftee abdiidhaan mari'attee lakki abdii ani mana kana keessa jiraachuu hin barbaadu. Kanaafiyyuuti kinuu haala kanaadhaan wanti hundumtuu waca waan argeetu jira. Bakka dubartiin ilma dhiiraarra jabduu ta'uu hubattuu ta'uu waan qabduuf jechuudha. Mana xiqqoo ishii kireeffadheen baqqaachuun keessa jiraan nama guyyaa ta'eetti. Mana kana keessaas immoo maalidha qarshiin mana kana keessatti kaffallu mana biraa keessattis kaffalla waan ta'eef mi'a bitattee as keessaa qabdu fudhannee ba'uu dandeenya jedha jechuudha. Kan hin jedhummaan waan inni irraanfadhe namittiin magartuun jechuudha mi'a algaa qumsaaxinii manaamina intala ishii kanatti gurgurtee deemte saaliyaa ishii jedhamtu kanatti gurgurtee deemte hin jedhame ishiin mi'a gurgurteetti waan ta'eefi kanaafiyyuu maali goonee baasisna jedheeni suutuma jennee baasisnee sana booddee nuti mana kana keessa isa kana keessaas isa sana keessas hin jiraanna jettee jechuudha. Ishiin shira ishiitiin xaxaa sanarratti xaxxeetti waan akkasii hin jiru hojjetu waan akkasii isin jechuu jaaladha. Isa kanadha maalumaafumee dhugdee fixxeetti dhugaa juusii ana jalqaban iyyuu suuraa kanarraa koptuu godhe malee ishiin juusii gixxibitti gootee dhugdeetti jechuudha. Gaamma takka ture waan uumamu hin beeknu waan ta'u hin beeknu jechuudha. Na utoo akkas aan hin beeknu. Manuma sana maal dhaxximee silaa dubartiin akka ishiin bakka wanni jettuudha kan ishiin barbaadu gaaffii natti ta'amee warri naannoo sana keessa jiran. Hincaa sanarra dhugaa hincaa caaltuun fa'ii galan sanarra isaan abdii fa'ii galan sanarra waatu jira dhugaan sin hin jira jawwee wayii achitti qallabamu hin jiru namaaf hin galle malee sin hin jechuun jaaladha. Kanammoo jechuudha abdii kanammoo dubartoonni nuti maaliif itti maraatti sababni isaa maaliin jedhame biyya Yaman keessa ilmi dhiiraa hin jiru moo iyyuu maqaasaatiin jetti shibirre amma naa fi maatii naa ta'ana jajjabeessaa sin hin jedha gooftaan sinaa eebbisu shaala'u.